hojjechuu hin danda'u kan jiru gatiin sallee tolchiiti daa'imni akkaataa itti kafalamullee waggaa meeqatti akka fixanii mannis waggaa meeqatti eegalamee fi xumuramee fi akka kennamuuf jechuudha hundeeffanaaf godhu. Tole wanti haaraan amma gara deemsitiin jiru mandara diaspora block jedhamu yookaan immoo diaspora block number 2 lakkoofsa lammaffaasaa yeroo ammaa kana gabaadhaaf qabannee dhiyaannee jirra. Sunis immoo gamoon achirratti nu gurgurtaadhaaf ba'ee jiru kun directly gara magaalaa Finfinnee guutummaa guutuutti akka ilaaluu danda'amutti bakka saayitii keenya akkuma beektu xiqqoo lafti isaa ol ka'aadha waan ta'eef view baay'ee bareedaadha kan inni qabu. Blookiin amma gurgurtaadhaaf ba'e kun immoo guutummaadhaan guutuutti fuula isaa gara view city view da kan inni qabu jechuudha. Baay'ee bareedaa kan ta'edha. Kanarraa egaa namni kamiiniyyuu mana bitachuu ni danda'a. Akka saayitii keenyatti kan piroojeektii kanarra istuudiyoo irraa kaasee aga ciisicha afuritti kan nuti qabnu. Abbaan tokkos jira, abbaan lamaa, abbaan sadii, abbaan afuris of keessatti waan qabuuf namni akka kaayyoo isaatiitti akka humna isaatiitti gosa mana barbaadu filatee achi keessaa argachuu ni danda'a. Diasporaadhaafis immoo tajaajila baay'ee saffisaadhaa fi salphaa ta'edha kan nuti yeroo ammaa kana kennaa jirru. Durii yoo argite biyya keessaa namni bakka waan hin qabu yoo ta'e odeeffannoo argachuudhaaf illee pirooses gochuuf illee baay'ee rakkata ture. Amma yeroo ammaa garuu sagantaa mataa isaatiin qabannee biyyoota garaagaraa maamiloota diasporaa baay'ee waan qabnuu fi online presentationidhaan illee haalitti keessummeessinu ni jira. So haala sanaan presentation online geggeessinaa fi maamiloonni keenya kun biyya keessaa yoo maatii qabaatan yoo fedhan argachuu danda'u. Yoo hin fedhin illee directly bakkuma jiran taa'anii kaffaltii isaanii raawwatatanii waliigalteen isaanii nageenyi isaanii hundumtu qophaa'ee teessoo isaaniitti DHL'dhaan ergamaa fi bakkuma jiran taa'anii mallattoo isaanii waliigalanii mallatteeffachuu ni danda'u jechuudha. So kun haala bittaa gurgurtaa keenya baay'ee salphiseetudha kan inni jiru. Darbees immoo haala kaffaltii keenyaatiin wal qabatee fakkeenyaaf manni abbaan ciisicha tokko qarshii 432 irraati eegalee especially diaspora block baasnee jiru kanarraatiitiin arganna. Darbee abbaa ciisicha lama qarshii 760 irraa eegalee ni arganna jechuudha. Inni sadaffaa yookaan immoo namoonni maatii qabaniifis illee kan sirriitti ga'uu danda'u immoo abbaan ciisicha sadii qarshii 909 fi 10 irraati eegalee namoonni kafalanii bitachuu danda'u jechuudha. Kan hafee haala kamiin kafalamaa tajaajila lama kenna gosa kafaltii lamaati kan nuti qabnu. Kun kan kaashiidhaan yoo ta'e haga waggaa 3 falakkaa keessatti persentii 100 kafalatanii xumuruu danda'u. Yoo immoo namni liqii baankii fedhu immoo yoo jiraate liqii baankiitiin kan dhala qabus ni jira. Dhalarraa bilisa kan ta'es illee tajaajila liqii baankii ni kenna. So haala sanaan namni akka filannoo mataa isaatiitti haga waggaa 5 irraa eegalee haga waggaa 20-25 illee liqii baankii yeroo dheeraa fudhatanii haala salphaatti kaffaltii isaanii kana raawwatachuu ni danda'u jechuudha. Manoonni keenya immoo abbaa lama, abbaa sadii, abbaa afurii, abbaa tokko yeroo jennu dabalataan kutaa hojjettu kutaa dhiqannaa isheetii wajjin of keessatti qaba. Saloon illee wajjin. Kutaa hojjettu mana keessa kutaa dhiqannaa isheetii wajjin waan qabuuf maatii tokkoof sirriitti ga'a kan ta'edha. Mana baay'ee guddaa fi bal'aa kan ta'edha. Okay, galatoom hedduu bareeda. Ardeessi kas gaafachuu barbaadu of duuba si deebisu kan mana himta keessatti nam tokko tolchi adda haboo fi barbaada. Ka tolchi gaafatu jira adda baafachuuf. Kanaaf waan kana tolchi adda haa baasu barbaadu. Kan dhala qabus kan dhala allee hin jiraate liqiin ni jiraate jirta karaa baankitiin. Amma namni kun manni hanga waggaa 3 meeqatti dhumatete? Waggaa 3 falakkaa. Waggaa tokko falakkaa irraa kaasee manoonni amma construction isaanii persentii 50 ol darbisni jira. Waggaa tokko falakkaa qofadha isaanii kan ga'uudhaaf yookaan gara maamiltootaatti dabarsuudhaaf kan nuufu. Sadarkaa lammaffaarratti immoo waggaa 2 falakkaa keessatti kan akka geenyu jira. Piroojeektiin amma reef haaraa laawachuu gochaa jiru kun immoo waggaa 3 falakkaa keessatti kan maamiltoota keenya. Okay, bareeda. Kafaltii jalqaba eega kafalan booda fakkeenyaaf abbaa ciisicha sadii 910 jettee sirriitti isuma haa ta'u eegisteen booda namootaan karaa dhala hin qabne warri waggaa dheeraaf liqeeffatu barbaadu. Akkuma ati waggaa 5 irraa kaasee hanga waggaa 20 jetteef fakkeenyaaf tilmaamatti manni tokko gatiin waliigalli meeqa ta'a 910 kana booda eega liqeeffatan booda baankii irraa kafala guutuu irraa kafalamu jarri baankichaaf xiqqoo kafalan.
Haalli kaffaltii isaanii amma persentii 40 maamiltoota keenya irraa kan eegamu jechuudha. Oduu baankii bira hin ga'iin. Amma fakkeenyaaf abbaa jisicha 3 yeroo jennu total cost isaa qarshii miliyoona 10 fi 800 irraa eegalee abbaa jisicha 3 miliyoona 10,800 irraa eegalee ni argama. Ammatti gurgurtaa mana kana keessa seenuudhaaf yookaan mana kana bitachuudhaaf persentii 8 kaffaluu kan isaan irraa eegamu jechuudha. Kaafee persentii 32 kan ammoo suuta jedhanii haga waggaa 3 walakkaa keessatti hagaman kun harka isaan ga'utti kafalatanii xumuratu. San booda ji'a baankiidhaaf immoo liqii baankii isaaniitii wajjin kafalataan itti fufuu jechuudha. Haga waggaa fedhaniitti persentii 60 isaaf immoo liqii baankii wal qabsiisna. Jarri dirqama 40 kafaluu qaban jechuudha. Waggaa 3 walakkaa keessatti persentii 40 kanarraa expect ta'u. San booda mana isaanii fudhatanii kireeffachuu danda'u, keessa jiraachuu danda'u. Erga mana isaanii fudhatanii booddee immoo saafu waggaa 20 keessatti immoo kafaltii isaanii fudhatu xumurachuu danda'u. Hedduu bareeda. Waan kanaan ala wanti hunduu akkuma namni barbaadu jira. Bakki barnootaa ni jira, bakki bashannanaa kutaa hojjettu wanti hunduu ni jira. Wanti hafi tokko hin jiru. Saayitii illee viidiyoo waraabnee isiniif kan mul'isu jechuudha. Bakka inni jiruu fi maalirra ga'ee jiru isiniif kan mul'isu ta'a. Anillee akkuma argitan bitadhee jira. Achirratti Amaariffaa naasufni malee asiin afaan Oromootiin isin agaluuf irra isiif deebi'ee waan hafee jiraate ammas isiitti nuuf dabaltii manallee bakka isiniif mul'isa. Waan hafe immoo isiin itti dabaltee nuuf haa himtu. Kabira wanni hordoftootni keessatti oduu beekanillee jedhee yaadu egaa mana bitachuu waan salphaa miti murtoo guddaadha waan ta'eef bakki itti qarshii kee geessu kan atis akkuma sirriitti ilaaltee sirriitti qorattee nu filattee maamiltoota keenyaaf ibsuu barbaadu kabira maayinni naannoon Labuu amma yeroo gabaabaa keessatti haala saffisaadhaan kan guddataa jirudha. Darbee amma immoo kanuma sagantaa mootummaan qabatee jiru immoo misooma kooriidariitiin saayitii keenya fuula isaa duratti bakka 3tti piroojeektii gurguddaadha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kun tokkoffaa saayitii keenya filatamaa taasisaa, jireenyaaf filatamaa taasisaa, darbees immoo investimantiidhaaf namoonni bitanii jiru, deebisanii gurguruudhaan, kireessanii irraa gatii argachuudhaan sana fedha godhatanii kan bitan maamiltoonni garaagaraa ni jiru waan ta'eef misoomni kooriidarii kun saayitii keenya fuula isaa duratti kallattiidhaan amma diiyaaspooraa biloog lakkoofsa 2 asii kaasaa ture fuula isaa duratti kallattiidhumaan misoomni kooriidarii kun kan inni raawwatamaa jiru. Of keessatti immoo bakka bashannanaa garaagaraa namoonni keessatti bashannanuu danda'an paarkingii underground paarkingii ni qaba, faawunteenii garaagaraatu of keessatti qaba. Darbees immoo bakka ispoortii hojjetanillee namoonni bakka tokkotti walitti dhufuudhaan ispoortii kan isaan hojjetan bakka bashannanaa baay'ee haala ajaa'ibaa ta'een viidiyoo isaa ilaaluu dandeessaa. Viidiyoo hojjetamee yeroo ammaatti haala sanaan piroojeektiin kun kan hojjetaa jiru. Kun immoo saayitii keenyaaf baay'ee guddaadha kan inni laatu jechuudha. Namni kamiyyuu yoo bitatanis yoo deebisanii gurguruudhaafis ta'e kireessuudhaafis keessa jiraachuudhaafis yoo ta'e faayidaaf bu'aa guddaa kan argamsiisudha jechuudha. Vaaliyuu saayitii keenyaatis immoo yeroo gabaabaa keessatti illee baay'ee ol kaasaa deemaa jira. Namoonnis immoo akka isaan filatan taasisaa deemaa jira jechuudha. Egaa kan biraa dabalataan maqaa keetiin yookaan immoo yuutuubii keerraa maamiltoota kee hordoftoota kee kan ta'an maqaa kee waamanii yoo gara keenyatti dhufanii karaa isaatiin dhufnee simbiraa bitan yoo jedhan namoota dursa dhufan 5 qofa. Namoota 5 qofa amma sirra deebiin isinitti himaa kaffaltii isaanii duraa irraatii fi persentii walakkaasaa gama keenya kabar kan ta'u ta'a. Kaafee walakkaasaa qofa kafaluutti irraa eegamaa jechuudha. Namoota 5 egaa maamiltoota hordoftoota kee haala sanaan hubachiisuu ni dandeessaa jechuudha. Waaw, hedduu galatooma. Akkuma duras dhageettanii akkasumas viidiyoo amarfatanis dhageettanii jiraatan anillee yeroo bitu Sumayyaan dhuftee bittee waa lama bitee lamaan keessaas lachiin irraa persentii qixxee na hir'isanii jiran jechuudha. Akkuma meeshiin jetti kanatti na hir'isanii jiran jechuudha. Maaliif namootaan 5 dura dhufan keessaa isa tokko ta'e Sumayyaan dheedhaan fiigaa ana dura dhaqee maaliif jaartitii barbaachaa waan jiruuf ilmaan isaas barbaachaa waan jiruuf fiigaa dhaqee carraa kan argadhe jechuudha. Kanaafuu isinillee isin darbii isin jedha namootaan akkuma viidiyoon kun gadhiifamee ilaaltanii daddaftanii bilbiltaniitiin kafaltii keessan kafaltan hedduu rakasa. Abbaan ciisu tokko 400 wayii kafaltiin jalqaba jechuudha. Kan suutan kafalaa deemtanii garuu tolchaatii bilbila adda baafadha. Waliigalli isaa meeqa ta'a? Persentiin baatirraa kafalu meeqa ta'a? Yoo kan gara liqiitti illee booda dabartan persentii 40 boodas kan kafaltan meeqa ta'a kan jedhu bilbilaan karaa ittiin argattan isin himna. Karaa isin tolchaatii adda baafadhaati. Achiin booda daddafaatii kafalaa eegasi
namoota shanan jalqaba dhuftan yoo xiqqaate waan guddaa isinii irraa hir'isan jechuudha. Dhaabbanni kun namoota dura dhufan shananiif isiniif irraa kafalaa isin akkuma nama qixxee kafalee jechuudha. Kanaafuu akka isin tarra jedha mee namoota bitachuu barbaadan yookaan immoo informationa waa'ee kana adda baafachuu barbaadan karaa kamiin isin argatan maal fa'aan isin argatan? Lakkoofsa bilbilaa keenyaa fi lakkoofsa bilbilaa keenya kanaan telegiraamiidhaan ta'uu danda'a, waatsaappiidhaan ta'uu danda'a, iimoo bootiin wanta barbaadanii wanta isaaniif mijatu hundumaati Tsaggereedaa jedhanii kallattiidhaan kominikeetii gochuu danda'u. Naaf bilbiluu danda'u bilbila kun kaa'aa fi qooqa isaaniitiin rakkoo tokko malee waan hundumtuu ifa isaanii ta'ee sirriitti tajaajilanii argatu jechuudha. Darbee immoo suuqiilee namoonni bitachuu barbaadan yoo jiraatan mana jireenyaa qofa osoo hin taane mooraa kana keessatti kompaawundii guddaadha. Namoota baay'ee mooraa kana keessa jiraata. Daldalallee keessatti daldaluu namoonni barbaadan suuqii gurguraatu jira. Isarratti illee odeeffannoo namni barbaadu yoo jiraate sirriitti odeeffannoo kennaa fi darbee immoo appaartimentiidhaaf suuqii kana immoo lamaan isaa yeroo tokkotti yeroo fudhatan immoo diskaawuntii guddaa isaaniif qopheessineetu jira. Sanarrattis hirmaachuu danda'u. Akkuma dursee sitti egaa ariitiidhaan namoota nu bilbilan shaniif carraa addaa yookaan diskaawuntii addaa waan qabnuuf carraa kanatti akka isaan fayyadaman irra deebi'ee ibsuun barbaada. Okay, hedduu galatoomii akkuma dhageettan ani suuqillee bitadhee Sumayyaan mana jireenyaa bitattee isin bitannaan ani suuqii fi manas wajji wali bitadhee mallaqa bareedaa irraa hir'isanii jechuudha. Kanaafuu namoota daldala achi keessatti dalagaa adda addaa uummachiisuu barbaadan bitachuu hin dandeettan jechuudha. Waa lama bituu dandeettan jechuudha. Waan achuu eeguu bittan immoo gatiin hedduu isin hir'ata. Keessattuu nama shanan dura dhufuuf waa lama irraa isin hir'ata jechuudha. Kanaaf akka isin jala hin tarre jedha. Akkasumas namoota yoo jiraachuu illee hin barbaadin fakkeenya Adaamaa yookaan Direedawaa yookaan biyya adda addaatti irra mana qabdan haa jennu. Yoo keessa illee jiraachuu hin barbaadin mana kan tirfiifis badala birriin keessan baankii keessa taa'ee calliseetu waan achitti namni biraa liqeeffatee ittiin dalagurra isin ittiin bitanii keettanii jala kafalaa. Gaaf manni kun xumurame gatiin isaa akka amma jalqaba kafaltan kanaa miti. Gaaf xumurame jedhu immoo gatiin dabalat deema waan kana. Gurgurachuu hin dandeettan tirfii irraa argachuu dandeettan. Kireeffattanii galii irraa argachuu hin dandeettan jechuudha. Suuqa kanallee bittaniit amma kafaltanii ijaaramaa jira miti gaaf ijaaramee xumuramee isiniif kennamu immoo suuqni kaminuu fakkeenyaaf yoo amma kireeffattee baatii muraasa yookaan waggaa muraasa keessa direedee keessaa baate yeroo keessaa baate qulfiin gurguramu ni dabala jechuudha. Akkuma kana gatiin isaa hedduu galii guddaa irraa argachuu dandeettan jechuudha. Suuqa akkanaa kanneen illee bitattaniitiin keettanii gaafa baatota muraasa